Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Shama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kam jirtu isiniin jedha warroon amantii biroos osoo kutaa fi amantaan isiniin qoodin isiniin jedha kam jirtu nagaa jirtuun isiniin jecha faamilii kiyya har'aami obboleettii kiyya kana komentii isin naa barreessite isiniin jette ani mana biraa ji'a shaniin hojjedhe deebi'ee immoo mana san jijjiiradhe mana lammataa amma waggaa tokkoof ji'a torba. Ga'ee jira. Iqaamaan koo Juulaay 24 dhumata jettee jirti. Juulaay ka ji'a amma seenuu heduu kana jechuudha. Kanarraan ji'a torbaffaa jechuudha Juulaay. Akka biyya faranjiiti jechuudha. Amma ati obboleettii kiyya kan qabdu ji'a tokkoof wayii jechuudha iqaamaan kee dhumachuuf akkasii ji'a tokkoof wayii qabda waan ji'a lama hin guunne jechuudha. Ati amma walumaa galatti iqaamaan kee erga dhumatee bar habiibtii tiyya isii biratti itti fufuu hin barbaadu mindaa kiyya ji'aan naan kennitu kan jette jechuudha. Asirratti erga iqaamaan kee dhumatee booda dirqama hin qabdu isii biratti itti fufuu dirqama hin qabdu siin jedha jijjiirachuun mirga qabda. Asirratti immoo koomentiin kuni gadi bayii badii yoo afaan beeyte jedha waan akkanaa mooliin gorsinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Waan akkanaa gorsuun sirrii miti. Gadi bayii badii ani Dubaay jira jettee haati koomentii kun jechuudha. Yoo isin gadi baatee badde ati mas'uulummaa fudhattaa itti gaafatamummaa fudhattaa yoo gabbaatee badde situ hojii galchamoo situ waraqatarraa hojjetamoo akkam goota waan akkanaa waliin gorsinaa. Warri badee ala jiru maal keessa akka jiru hubadha dursa baduuf jarjaru osoo hin taane jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya immoo waan akkanaa laaltanii baduu odoo hin taane aarsaa mana madaamii keessatti kafalumoo aarsaa gadi bayeetiniin higgooxii ta'ee seeraan ala kafaluutu irra namiidha jedhiiti ofii keetii madaalli keessa galchiitii ilaalisiin jedha obboleettii kiyyaa ati biyya namaa jirtu jechuudha. Baduuf osoo hin jarjarin baduuf ofii qopheessin jechuudha. Dursiitii mana madaamii kana waan na mudatuu fi waan dhalan na mudatu wal bira qabdee laaluu qabda siin jechuudha. Jechuu barbaada. Innis maal seete ati nama jechuudha haati gaafii kiyya jechuudha. Atem iqaamaan kee erga dhumatee isii biratti itti fufuu waan si dirqamsiisu hin jiru obboleettii kiyya. Maaliif iqaamaan kee erga dhumatee jijjiirachuu mirga guutuu qabda. Sigalee mirga guutuu qabda. Ati immoo amma waraqanni kee dhumachuuf waan dhiyaateef osoo waraqanni kun si jalaa hin dhumatin ammumaa tanaa biiroo keetitti dawwaltee himuu qabda. Waraqanni kiyya dhumachuuf yeroo haganaattu na hafee guyyaa muraasa na hafee ani immoo mana kanatti itti fufuu hin barbaadu. Dalagachuun barbaada waan ta'eef biyya galuu hin barbaadu. Mana kanatti immoo itti fufuu hin barbaadu. Rakkoo akkanaattu jira. Rakkoo mindaa naa kennu irratti rakkachaa jira. Kanaaf mana kana hin barbaadu. Jijjiirachuun barbaada jetteeni itti himuu qabda. Achi booda isaan madaamitti kee dubbisanii gaafa waraqaan kee irraa dhumatee akkasiin si geessitu godhan jechuudha. Kanaaf gaafa san isiin kaansileeshinii si kennitee achi si geessitii achi booda isaan immoo mana biraa si jijjiiranii mana biraa dalagachuu dandeesse jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya dursaatii dafaatii himadha. Amma fakkeenyaaf ati haga guyyaan kun dhumu teessee yoo eedamoo callistee yookaan akkuma nama mana sanitti itti fufuu heduu yookaan immoo akkuma nama biyya galuu heduu yoo callistee haga waraqanni dhumu teessee booda qaraamaa keessa galtee rakkoo keessa galta. Biiroo dhayxee ganaa biiroo haga hojii argatte warri biiroo ganaa nama si argee namni si fudhatee haga waraqata sirraa hojjetanitti waraqanni kee immoo adabbii keessa si galcha jechuudha. Kanaaf ati immoo dursitee osoo adabbii keessa hin galin biiroo deemtee jijjiirachuu qabda. Guyyaa 28 sii kennama jechuudha. Guyyaa 28 sanitti mana biraa jijjiirattee waraqanni kee sirraa hojjetamuu qaba jechuudha. Kanaaf akkasii maaliif ijoolleen baay'een keessan waraqanni keessan haga dhumaa haga xumuramu eegdanii achi booda immoo jijjiiradha gaafa jettan haga achi jijjiirattee warra biirootii warra wal dubbisee achi si geessanii achi immoo namni biraa haga si fudhatutti waraqanni kee adabbii keessa seena. Adabbii san immoo namni arabni kamuu sirraa kafaltee si hojjechiisuu hin dandeessu jechuudha. Hin barbaaddus. Kanaaf osoo waraqanni keessan kan mana kontiraata keessa jirtan san odoo dhumatiin yoo jijjiirachuu fedha qabaattan mana sanitti itti fufuu yoo hin barbaanne yeroodhaan waan kana raawwadhaan isiniin jedha. Kanaaf akkasitti itti qophaayaa. Biyya galuu hin barbaaddanii
dabalattanii dalagachuu barbaaddan taanaan waraqni keessan osoo hin dhumatin gara biirootti iyyachuu qabdan waraqni keessa yoo dhumachuuf dhiyaate jechuudha. Kanaaf akkas isin jedha gaafa waraqni kee dhumate immoo mircaa biraan qabdu isinis ofirraa si galchite jechuudha. Maaliif isirratti lakkaaya waraqni kun adabbiin kun isirratti lakkaaya jechuudha. Agati mana siisan keessa jirtu. Kanaaf takka biyya si galchiti takka immoo gara biirootti si deebistana maaltu nagee jettee ofirraa kan salsi goote jechuudha. Kanaaf godhate odoo kana hundaa rakkoo keessa hin seenin daftee warra biirootitti himattee ani jijjiirachuun barbaada. Waraqni kee yeroo haganaatti na hafe waan ta'eef jettee akkas ibsitee fi itti himuu qabda siin jedha obboleettii kiyya. Kuwan keessanillee sirriitti laayik godhaa viidiyoo ijoolleen baay'een keessan maaliif warroonni gaafii akkanaa qaban ka garuu gaafachuuf carraan argan ka viidiyoon bira hin geenye hedduutu jira jechuudha. Asumaan akka isaan biras ga'u laayikii godhaa. Sheeris godhaan isiniin jedha sabiskiraayib godhaa akkas isiniin jedha gaafii isin gaafattaniif obboleeyyan biraas akka deebii argatan isiniin jedha. Immoo warri badii jettanii wal gorsitan yoo afaan beekte gadi badii warri jettan afaan beekaniifi miti. Namni afaan beekeefi miti biyya namaa keessa ka jiraatu afaan beekuufi miti namni biyya namaa ka dhufu afaan beekte. Ka afaan hin beeknes hojiin gaarii taanaan hojii hin hojjeta jechuudha. Kanaaf afaan beekteef gadi baatee yoo isiin badde yoo isiin karaarra hafte situ mana kiraa kafalee fi danda'amu situ uf bira fidee uf bira teessisamu situ nyaachisamu situ obaasa. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een keessa waan namni isiniin jedhu ilaaltanii gadi baatanii hin badinaan isiniin jedha. Wallahi akkas isiniin jedha sirriitti waan akkanaa irraa of eeggadhaa. Gadi baatanii baduuf hin jarjarina. Yoo bade maaltu na mudata? Yoo bade immoo aarsaa akkamii kafala? Jireenya akkamii jiraadha? Hojii akkamii argadha? Hojii argadhaa? Hojiin argadhu? Waan jedhu madaalaati ilaalaan isiniin jedha. Kanaaf baduu waliin gorsinaa baay'istanii dhugaa rabbi kanaan isiniin jedha. Akkasii waan badiinsi wal gorsuu irraa of eeggadhaa isiniin jedha ijoolleen keenya. Baduun nama miidhamuun tikamuyyuu jechuudha. Biyya namaa kana keessatti hin ulfaata jechuudha. Gadi baateetuma baduu odoo hin taane yoo bade maaltu narra ga'a waan jedhu yaaduu qabdan dursitanii baduufi miti. Baduuf osoo hin qophaa'in baddee yoo jette tokkoffaa higgootti taata seeraan ala taata. Lammaffaa mana kiraa kafalta. Sadaffaa nyaata kee dhugaatii kee ofitti baasta. Kanaaf jechuudha manni yoo isinii ta'uu dide mana jijjiiradhaa malee hin badinaan isiniin jedha.